jiru du'aa waan ta'eef dhibban waan biraatti miti. Takkaantuu isaanii dubbatee beeku sabab sablammoota miidhaa jedhee beeku waa'ee amantii irratti miidhaa gaggeessaa jedhee beeku pirooksiin isaanii waraanni isarratti deemsisaa jiran namni kun ija Oromooti namni kun bilisummaa Oromootii fi walabummaa Oromootiif barbaachisaadha. Kanaaf nama kana yoo dhabamsiifne ija Oromootti badaa kan jedhuun akka nama dhuunfaatitti irratti xiyyeeffatanii ajjeesuudhaaf jala deemaa jiran jechuudha. Kanaaf cinaa dhaabbachuu qabna. Rabbiin isaa eegu eegumsi isaa cimuu qaba. Miidiyaa keenyaas cinaa dhaabbannee utubuu qabna. OMN barabaraan haa jiraatu. Obboleessa keenyaas Rabbiin isaa eegu. Kanatti aansee Jawaariin baga nagaan dhufte jenneeniif sagantaa kan isaa isinii dabarsaa galatooma.
isaan nama keessa saawwa keessa akkatti gubanii yoo qabamu yoo hojjamu akkanatti ajjeesan. Ati garuu haaloo immoo garaan bituu bitteeti nurratti qal'ata nurratti hojjamuu qabne isaanii kennina nyaata maal dhufee isaanii kenna jennaan baay'ee warri Awuroopaas diina malee barsiisota kennanii kennu diina raambaan nu hedduu diinni barsiisaa miti diinni diina amala diinaa hin fudhannu amala wayyaa hin fudhannu amala sirna tattaaffataa hin fudhannu amala sirna gadaatti hin deemnaa amala sirna gadaa amala sirna gadaa ofii kabajanii ormaa badu ofii qotatanii ormaa buusa ba'uu malee ubii dubbatanii afaan nama qabu kanaaf akka abdannan beeku dhiiree isaa abdannan beeku biyyi hujaa kuteemu biyyi hujaa asirratti waa eegamne kan mormii afaan nama qabdu ni ta'e kan arrabaan walitti keessanii ni ta'e nu ilmaan Oromoo ilmaan sirna gadaa ilmaan yuubaa ilmaan duubaa garaagarummaan fedhe yoo jiraatu jidduu keessattis ollaa waliin caayataa kennee gaaddisa kennee waliin mari'annee rakkoo furaa jechuudha. Oromiyaa keenya irratti osoo hin ta'in Itoophiyaa gaafa Afrikaa irratti biyya hoggaa wal dhaban hoggaa waliin garuu dhaban turee walitti baafatan qawwee wal ari'an osoo ta'in biyya gaaddisa jalatti wal yaammatanii ala keessee ittiin gootanii dhaabatan jechuudha. Kanaaf ta'uu danda'u. Orang siapa itu langsung? Ayah kata, dulu kalau saya kalau orang siapa, betul makna harus gimana? Ambil nama. Orang mana misi yang nak kare orang yang tidak ada. Laki orang ini orang siapa itu? Gasan, orang ini mereka kita kan dia. Orang balik kita berdapat berdapat dengan Eko nampak kawan kita sendiri. Kalau kita boleh sana kalau lagi boleh. Ini boleh ni jalan. Orang mereka selai ke semua boleh. Orang selai sih boleh. Anak mandi jalan ke jual tu. Orang siapa? Nama siapa? Abu. Jangan dia jawab. Kakak mama, kakak anak kira, kakak ogala, kakak haji, kakak mana dia orang tidak jualan itu. Kamu melihat di sini, nama saya kan juga. Yo nama nama itu. Ekam dia dari berbadan. Ayo kita katakan nanti ini cara dalam itu. Karena persiapan kalau sudah lalu yang dalam itu kubangi masalah dulu ada yang pokoknya jangan dari kaget wala lagi nadanne wajine jenne wayane wogali ba kontrado और क्या आपका वो कौन है आप भी उधर लीजिए बैठे हैं उधर बड़ा सा कैसा अब वो लोग चाली अब भी चालू कुम्ना लोग नहीं तो कुम्मा चालू अरब लोग नहीं समूह चाले बकत सी लगते हैं बीए भी होते हैं तीन दिन बस के सब रात ले बस के वाली साथ तन्नू जिजीरो भी ऐसा कैसे और भी बहुत ऊपर बात कबहुआ के ऐसा करो तो बहुत ऊपर बात akan dibayarnya dia itu al menangkap boleh sebenarnya hijrah ini hijrah sebenarnya dia sangat resya sangat berubah tidak boleh jangan kembali umat kara kepada itu bukan lagi tahu apa abdul belum semua kita terubah lagi ada tahu adeemsi ce'umsaa sun daandii ce'umsaa lafa keenya lafa kaa'ame sun irraa waan maqamaa jiru akka obbola wal mari'achaa wal dhaggeeffachaa deemuun waan dhufeef wal kabanii wal utubanii waliin deemurra tokko tokkoon chirichaaroo galuun aadaa waan ta'eef ce'umsi ilmaan 5,000 itti wareeyne 23 itti madeessine finne sun gaagaa marra jira jechuudha. Kanaaf inni isinitti deebi'e.
xaariin nama keenya wareegamni nama keenya lafa akka hin banneef bilisummaan qaanqeen bilisummaan xiqqoo mul'ate tun akka hin dhaabneef kabajaan xiqqoon sabni keenya horate tun gara tuffiitti akka hin jijjiiramneef jijjiirama waan jirtuuf kanaaf qabsootti deebi'uun barbaachisaa ta'ee mul'atee jira jechuudha. Wal'aansootti deebi'uun mul'atee jira jechuudha. Kana hoggaa jennu qabsoo kanatti hoggaa deebinu keessattuu filannoo itti aanuun wal qabatee filannoon baay'ee barbaachisaadha. Filannoon akeekalee ittiin qabsoofne keessaa isa tokko. Duula ammaa kan eegalleef duula marsaa lammataa kana kan eegalleef kaayyoo haaraa gabbaafanneetii miti. Akeeka haaraa barbaanneetii miti. Waanuma abboonni keenya waggaa 50 dura lafa kaayan ittiin galmaan ga'uuf. Maali wanni abboonni keenya dura kaayan? Warri Afran Qalloo, Sochiin Baalee, warri Maccaatuu Lama, Oromoonni Lixaa, ka dukkanatti ija babaasanii sirna naftanyaa diiganii keessaa ol ba'an wanni qabsaaniif wanta akkittiidha jechuudha. Mirga abbaa biyyummaa saba guddaa kanaa kabachiisudha. Mirga abbaa biyyummaa saba kanaa kabachiisudha. Mirga abbaa biyyummaa bilisummaa waliin dhuftu ummata kanaa ka waggaa 150 irraa saamame qe'ee isaa irratti abbaa qe'ee osoo hin ta'in akka galtuutti ilaalame lafa isaa irratti akka abbaa lafaa osoo hin ta'in ciisanyaa ta'e afaan isaa sakaalamee eenyummaan isaa tuffatame san tuffatamnee hin jiraannu saamamnee hin jiraannu yookiin bilisa baana yookiin dhabamnee daaraa taana jahanitti yoo dandeenye hiddaan buqqifna dadhabnu ilmaan itti guddifna jahanitti itti nu guddisanii jechuudha. Nulleen dhaloonni qubee dhaloonni kiyya amaanaa nyaannee hin banne shuumoo garaa guuttannee nafne waadaa abboota keenya abdii abboonni nurraa qaban san fudhannee lafatti hin balchiifne tokkummaadhaan falmanne bahaadhihaa sochoone biyya keenya waraabessa abbaa taraatirraa bilisa baasuu dandeenyee jirraa jechuudha. Adamaaru sirbanii beeytaniimi qeerrensaa fi waraabessa dubbiin waraabessa hoggaa ofirraa buufte ka foonsi nyaatu qeerrensa dhufaa jee ka lafee si caccabsee dhiiga kee dhuutu san hambisuudhaaf kan qabsaa jiru. Mirga abbaa biyyummaa keenya ka xiqqoo nutti mul'atan guututti dhuunfachuudhaaf gaafii mirga abbaa biyyummaa abboota keenya kaasan waan sadii of keessaa qaba. Waan sadii of keessaa qaba. Ka duraa ofiin of bulchuudha. Qeefiit irratti lafaaf samii rabbiin uumee nuu kenne irratti ka ormarraan fudhatin abboota keenya irraa dhaalle irratti takkaa'u ormi bakka biraatti ergamee nu bulchu kolonii kallattii direct kolonializimiidhaan yookiin immoo akka dhiyoo kanaatitti jallaa nu keessaa filanii ittiin nu cabsuu hin hayyamnu. Kanaaf qajeelaa keenyaan nama nuuf ta'uun kaadha abbaan eebbisaniin kan gadaan qaramee ol baheen buluu qabnaa ofiin of bulchuu qabnaadha gaafiin tokkoffaan. Gaafiin lammaffaa qabeenya lafa jalaa ka lafa gubbaatii fi qilleensa keessaa ka rabbiin nuuf kenne beekumsaaf dandeettii qabnu wal simsiifanne osoo qabnu haga burraa baane misoomuudhaaf nama keenya hiyyummaa keessa baasuudhaaf baqarraa hambisuudhaaf misoomuu qabna finna kan jedhan jechuu gadaa keessatti kan lammataa sani. Kan sadaffaa nageenya qe'ee keenya irratti ummata keenya jidduutti addaan nu babaasanii akka walitti nu nahin nu wal nyaachaa isaan akka nu nyaanne gochuudhaaf nageenyi nu jidduutti barbaachisa. Kan lammaffaa nuuf ollaan keenya ka rabbiin wal biratti nu uume ka daangaa wal keessa nu uume akka wal nyaannuuf akka wal lolluuf osoo hin ta'in akka wal hin nagadannuuf akka wal keessa yaanuuf akka wal fuunuuf akka walitti firoomnuuf waan ta'eef nageenyi ummata keenya keessaa waabii akka argatu yoo kan barbaadamu taate ollaa keenya wajjin nagaa qabaachuu qabna. Kan sadaffaa kana jechuudha. Waa sadiif qabsoon waggaa 50 gaafiin Oromoo haareetti dhufu hin jiru. Gaafiin abboonni keenya
kan Taaddasaa Birruufaan ka Elemoo Filtuufaan lafa kaayan san kan waaqofaan itti qabsaaniif san kan baaroonfaan artikuleet godhan san hojiitti hiiku malee gaafiin Oromoo haariyaatti dhalatu tokkichillee hin jiru jechuudha. Gaafii kana akkamitti filannoo itti aanu kana keessaa fi san boodatti akkamitti hojiitti hiiknadha. Duulli filannoo amma godhaa jirru eenyu filamee masaraa haaseenu miti. Eenyu filamee haaseenu eenyu masaraa haa bahu miti. Gaafiin Oromoo sadeen sun akeeni qabsoo bilisummaa Oromoo sadeen sun akeeni gaafii abbaa biyyummaa Oromoo sadeen sun qabatamaan hojiitti hiikamuu qabanidha. Akkamitti hiikna? Ummanni keenya eega sirni gadaa jalaa cabe booda eega sirna cunqursaa jalatti kufee booda takkaa nama filateen buleen beeku. Takkaa ormatu qawweedhaan gadi bulchaa ture. Takkaa jallaa isaatitu ambaan ergamaa ummata isaa gaagaamaa ture jechuudha. Kana ofirraa hambisuuf kan qabsoofnu filannoo as deemu keessatti wanni goonu maali? Filannoo as deemu keessatti aanarra hamma federaalaatti namni keenya nama naa ta'a jiru. Nama naa ta'a jiru. Nam beeka nama kana hirbuu hin nyaatu. Akka sabaatitti qaramee guddate. Gantummaa hin qabu. Garaa isaatiif hin bulu. Biyyaaf bula. Biyyan gurguratu. Ka je'e. Laalatee wal bira qabate san qofa osoo hin ta'in paartilee siyaasaa hooggansa siyaasaa keessa mul'ata naan malu qaba. Dandeettii waan naa himu kana hojiitti hiikuu ni qaba. Kaleessa nan beeka. Nan abdadha. Je'u filachuu danda'uudha qabaa jechuudha. Ofiin of bulchuu keessaa ka duraa nama naa ta'a jahan filachuu. Nama ummanni ol dhiibee baase gaafa hin taane immoo gadi buusuu danda'u. Nama akkasii san qofatu, paartii akkasii san qofatu, gurmuu akkasii san qofatu yoo beeloftan beelli keessan itti dhaga'ama. Yoo dheebottan dheebuun isaa itti dhaga'ama. Nama san qofatu Finfinnettis yoo ergitan bakka biraatti yoo ergitan taphakaa isinii ta'a. Maaliif? Isin ol baase isinirraa galata qaba. Gubbaa godin kaayamne. Isin ol baase akka gabbuuftan beekaa jechuudha. Kan lammataa hanga har'atti akka leencoo lataa jedhutti seera mootummaa malee seerri ummataa biyya san jiraachee hin beeku. Seera mootummoonni dhufaa dabraan ummata ittiin saamuuf baafatan malee seerri ummanni tumate hin jiru eega gadaati. Namoota nuuf ta'an bakka bu'aa erga filannee booda namoonni filannu sun seerota jiran laalanii madaalanii ummata kanaaf mala bar dhibbee kanaaf ni ta'a misoomaaf ni fayyada jedhanii yoo kan yaadan taate itti hambisu itti dabalu keessa hir'isuun deeman jechuudha. Ummanni nu filanne bakka bu'oonni nu filanne heera nuuf ta'u nuu tumanitti heera keenya saniin nama keenyan akka nuu ta'utti bullaa jechuudha. Laaftutti hin fudhatina. Yeroo duraatiif hiree arganne kanatti fayyadamne gaafii abboonni keenya obboleeyyan keenya haawwan keenya itti wareegamaa turan kan qeerroon keenya hanga kaleessatti hanga irratti ittiin dhumataa jiran kana hojiitti hiikuu keessaa tokko mirga ofiin bulchuu ummata keenya qabsoodhaan asiin geenye tana filannoodhaan bakkaan gahuu danda'uudha qabna. Wanni waa'ee filannoo haasofnuuf tokko isa kana. Kan lammataa misooma. Biyya san keessatti imaammanni diinagdee biyya san jiru ka'arra ijoolleen teenya lafa kaawwee yaalaa jirtulleen itti fakkaate imaammata extractive policy imaammata saamichaa malee imaammata misoomatii miti. Warri arrallee mootummaa gorsaa jiru ka wayyaane wajjin dhaabate takka chaayinatti takka hinditti ka irraa fi wayyaanitti nu gurgurachaa ture. Amma booda ummanni keenya hiyyummaa Itoophiyaa keessa jiru keessa deemeetiin arge. Namni keenya irrallee qursii har'a nyaatee boru nyaaddu ati jetteen kaleessa nyaadhe nama siin jedhu jechuudha. Har'aatu. Lafti jiidhuun teenya, lafti misoomaan teenya osoo jirtu har'a jijjiiramni kun eega dhufee booda ilmaan Oromoo kumaatamaan rabbi isinuu sodaadhaa Yamanitti deemaa jiran. Yamanitti. Har'allee qurxummiin har'as afaan Oromoo haasayaa jirti jechuudha. Osoo qabeenya qabnu. Diinagdee Oromiyaa keessa jiru keessa harka nama keenyaa ka jiru parsantii 10 hin ta'u. Daldaltoota business community Itoophiyaa jiran keessa
parsantii 10 hin ta'u kan harka nama keenyaa jiru. Finfinnee bareedduu fooqii ol tuulamte san keessa kan Oromoon harkaan qabu fooqii 10 hin ta'u. Maaliif kun hin taane? Oromoon masaraa seeneef, alaabaa ol qabanneef, rakkoon misoomaa hin furamu. Rakkoon hiyyummaa hin furamu. Rakkoon misoomaa akka furamu yoo ka barbaane taate imaammata diinagdee kan biyya keessaa biyya alaa, kan qonnaa, kan daldalaa ummata keenyaan malu dursa ummata keenyaaf kennu, dursa ummataaf kennuu danda'u baafachuu danda'uudha qabnaa jechuudha. Imaammanni kun kamtu Oromoof ta'a kan jedhu filannoo kanarratti gadi dhiyaate mormitoonni, hogganoonni jiran hundumtuu kana godheetiin bishaan siif baasa, rakkoo fayyaa sirraa fura, hiyyummaa keessaa si baasa jedhanii ummata keenya agarsiisuu danda'uudha qabanii jechuudha. Imaammata misoomaa kan ummata, kan saba keenya, kan saba ollaa keenyaatiif ta'u baasuu danda'uudha qabnaa jechuudha. Filannoo kanarratti imaammata kamtu Oromoo ollaa isaatiif Itoophiyaadhaaf ta'u kan jedhu dhiyaatee irratti himatamuu qaba, irratti dubbatamuu qaba, hojiidhaan immoo madaalamuu danda'uudha qaba jechuudha. Kan qabsoofne irra isin deebi'a. Kan qabsoofne bilisatti alaabaa qabannee Shaashamannee keessa, Naqamtee keessa fiiguu qofaaf miti. Sun takka haara ittiin galfanne. Gara gallee garaan keenya duwwaa taanan, gara gallee Oromoo waan taane qofaaf manneen kiraa keessaa ari'amnaan, Finfinnee keessatti, Adaamaa keessatti. Sun bilisummaa miti jechuudha. Bilisummaa duubni isii qullaati. Kanaaf filannoo kana keessatti kan hirmaannuuf dursinee kan dubbachaa jirruufis filannoo fakkeessaa akka hin taane, hagamta kan murteessaa akka ta'e sabni keenyas hoggansi boru biyya hogganuu barbaadus akka beekuuf jechuudha. Kan nageenyati. Waan baay'ee nama qaanessu. Osoo isin jiraachuu baattanii abdii nama kutachiisu keessaa waggaa 150 nagaa dhabne, qe'ee teenya irratti ajjeefamne, har'as nagaa dhabuu keenya jechuudha. Baroota qabsootan keessatti Oromoo miliyoona 50 keessaa 49 wareega godhee miliyoona 1 yoon bilisa baase wanta kan gaabbuun ture. Har'a garuu namni tokko du'uun garaa na guba. Namni tokko. Har'a erga bineensa nama nyaata taraa nuti dabraa ture ofirraa kaafne booda. Erga masaraa mootummaa imaammanni fi tarsiimoon ajjeechaa nurratti itti bahaa ture san dhuunfannee boodallee namni keenya bakka hundatti ajjeefamaa jira jechuudha. Dogongora waltuffii bolola waggaa tokkoof dabre kana keessatti godhame irraa kan ka'e guyyaa irraa yeroo ammaa kana keessatti Wallaggaaf Gujii keessatti ilmaan Oromoo mootummaa taate, ilmaan Oromoo riphee lolaa taate wal fixaa jirti jechuudha. Ummanni keenya bahaa gala yeroo itti dadhabe kana keessatti jirra jechuudha. Maaliif? Mootummaan ummataa waan hin jirreef. Ummanni Wallaggaa, ummanni Gujii osoo mootummaa isaa filatee jiraate, osoo bakka bu'aa tokko qabaatee jiraate, lolli har'an godhamu. Paarlaamaa, miseensi paarlaamaa baay'ee jira. Miseensi paarlaamaa takkaa dhageettanii bakka bu'aa Wallaggaa, bakka bu'aa Gujii, ka Booranaa, lolli kun haa dhaabbatu jedhee ka paarlaamaa irratti dubbatu agartanii beeytanii. Hin filamne egaa nurratti fe'ame. Nurratti fe'ame jechuudha. Kanaaf nu jidduttis nageenyi akka dhufuuf, Oromiyaa keessa nageenyi akka dhufuuf, mootummaanis nama akka hin ajjeefneef, kan biraasis bosona seenee mootummaarra lola akka hin labsine yoo kan barbaannu taate filannoon ifaa bilisaa godhamee namni keenya nama isaa ta'u, paartii isaa ta'u filachuun dirqama jechuudha. Kanaaf nageenya Oromiyaa keessaa eegsisuufillee, nageenya ummata keenyaa eegsisuufillee wanni guddaan filannoo kanarratti warri nagayaan barbaanne filannoo kana keessatti mo'achuu hin danda'an jechuudha. Nageenya akka ajandaatitti.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وان جرجران نقبته تربيتي في تنماتي تو بكتك والنجاه إمام مدي مريادتين قويا كنا صلاة نيتني دبر سني دموان جانيف أكاسي نيت عجيش بربادتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Adam kabira sananu selasi fin niyat dah. Taran turan anille imama beki haji dah kaitan dulu ya keturun sain. Mirkana narra balle sih man. Kanaf ofinu bulchufis misoma fis nagenya fis. Yero arati Ethiopia keessa rakko nagenya guddaa jira. Wal shakki guddaa jira. Walitti gaarreeffannaa guddaa jira. Oromiyaa keessas Oromiyaa fi kanneen biroo keessas rakkoon jira. Dhagaya isinitti hima. Rakkoon nageenya naannolee jidduu jiru. Gartuulee sabaa jidduu jiru maddi isaa Finfinneedha. Maddi isaa Finfinneedha. Maddi isaa hoggansa siyaasaati. Hoggansa siyaasaatitu akka kaleessaatitti waan harree sirraasee irraa dargurraa fi mallasa irraa dhaale xiloo maalafitti amanee waan deemaa jiruufi. Dhagaya nuuf manni Amaaraa nagaa waliin qabnu waliin jiran. Hoggansa isaanii wajjin wal mormii ideoloojii garaagaraa qabna. Ideoloojii wal nu lolchiisu miti garuu kakawwee walitti nu baasuu qabu miti. Garaagarummaa qabnu kana fakkeessanii diddibanii irra dabruuf yaaluudha. Garaagarummaa waan qabnuuf ummata waggaa dheeraadhaaf wal cinaa jiruuf daangaa dheeraa waliin qabuuf wal keessa jiraatu waan ta'eef humna gurguddaan lama gaanfa Afrikaa jiru waan ta'eef akkuma yeroo adda addaa jeetti hariiroon Amaaraaf Oromoo fafakkeessaanis addaan dhifuunis hin furamtu. Waliin gatta'anii mari'atanii dhimma seenaa irratti dhimma har'aa irratti dhimma boruu irratti waliin mari'atanii dhugaa walitti himanii kijibaa wal garaa wal boqoysanii osoo hin taane furuudha gaafatti jechuudha. Kanaaf Oromiyaa jidduttis ollaa jidduttis Somaalee wajjin furree jira rakkoo jiru. Maal jechaa turre? Rakkoon Somaaleef Oromoo wayyaaniif abdiilee jechaa turre. Sheeyitaan guddichaaf tekecha. Sheeyitaan lamaan bukkaanaa uummanni nagaa walitti ta'ee jechuudha. Uummata Amaaraaf Oromoo jidduttis nageenyi akka dhufu yoo ka barbaadamu taate Itoophiyaa durii deebisuudhaan hin taatu jechuudha. Itoophiyaa boruun hundaaf taatu jaaruu qofaan. Kalees bifa adda addaan namni ol madeessee jira. Tokko cunqurfameera. Tokko maqaa isaatiin cunqursaan aangoo irra tureera. Madaa kaleessaa san walitti tuttuquu osoo hin taane yoo danda'ame walii mari'atanii dhugaa walii galchanii dhiifama walii godhanii gara fuulduraa deemuudha. Borumtaan garuu waraqaa adiidha. Waliin jiraachuu yoo ka barbaannu taate waraqaa adii irratti kontraata waliin jiraachuu san waliin mallatteessina. Waliin barreessina. Wal hubachiifna jechuudha. Malee isaan shawwannee dabruudhaaf fafakkeessuudhaan isaan shawwadanii dabruudhaaf fafakkeessuudhaan abaddan hiriyaa waliin amanne malka malkatti wal kakachiifti. Kanaaf Oromiyaa keessatti mirgi ofii nuuf bulchuu uummata keenya akka dhufu yoo ka barbaadamu taate filannoo kanarratti alaamanaan hirmaachuun barbaachisaa ta'a jechuudha. Nu jidduuttii fi ollaa keenya nageenya akka dhufu yoo ka barbaadamu taate filannoo kanarratti hirmaachuun barbaachisaadha jechuudha. Itoophiyaa keessatti hangafummaa qabsoo Oromootiin qabsoo sabaaf sablammoota biyyaatiin ummanni hiree murteeffannaa isaa akka mirkaneeffatu qe'ee irratti ufi akka bulchu akka reefu jennetti ufi akka bulchu akka jennu nama ofii filateen seera ofii tumateen akka biyyaatti immoo seera waloon tumateen mana waloon jaarrateen waan qabu gumaachee waan isaan malu qooddatee akka jiraatuuf filannoo itti aanu kana keessatti waan lama qofa filannoon kan jiraatu. Humnoota mirga hiree murteeffannaa ummatoota mirga ofiin of bulchuu fi biyya waliin bulchuu ummatoota humnoota sirna federaalismii sabdaneessatti amananii fi humnoota sabaaf sablammoota cafallaqanii maqaa adda addaatiin daakanii olaantummaa garee tokko Itoophiyaa dullatti burcuqqoo haaraan warra fiduu barbaadu jidduutti jechuun filannoon kan godhamu. Kanarratti ani isinitti hima.
Gaafa walitti deebinu hin beeknu. Gabrummaan amma booda deebitu ta kaleessaan taatu. Cabni amma booda deebi'u ta amma boodaan taatu jechuudha. Kanaaf erga filannoodha jedhame. Mariin furreennaan erga filannoodha jedhame uummanni haa murteessu erga jedhame humna guutuudhaan tokkummaadhaan wal hubannaadhaan filannootti seenuuf deemna jechuudha. Filannoo kana keessatti akka tokko tokko abdatutti chirichaaroodhaan hin seennu. Tokkummaadhaan seenna jechuudha. Dhaabni Oromoo jiru hundi, hoggansi Oromoo jiru hundi dantaa Oromoo dursee wal kabajee qooda waliif kennee ejjennoon Oromoo waggaa 50 ittiin qabsaa'aa ture. Ayidiyooloojiin Oromoo kaleessa ittiin qabsaa'aa ture. Kumaatamaan itti wareege suni riifarandamiidhaaf dhiyaata jechuudha filannoo kanarratti. Dogongora turre kaleessa. Gowwaa turre. Akraarii turre akka isaan jedhanitti. Ashabbaarii turre. Tiraayibalistii turre. Xabbaabii turre moo sabboontota ka ofii kennuu didee ka ormaa kabaju turre. Filannoo kanarratti uummanni Oromoo murteessuu qaba jechuudha. Filannoo kanarratti sabaaf sablammoonni biyya isaanii murteessuu danda'uu qaba jechuudha. Kanammoo cal'ifnee ittiin deemu. Tarsiimoo lafa kaa'annee jirra jechuudha. Sirriitti itti qophoofnee jirra jechuudha. Tokkummaa qofaan ittiin deemu. The best and brightest of the Oromos. The best and brightest of Oromos. Ilmeen Oromoo, hayyuun Oromoo, xiqqaa guddaan Oromoo filannoo kana keessatti ni hirmaataa jechuudha. Dhugaa Oromoo arraba wal dhayaadhaan osoo hin ta'in, arraba kijibaatiif fakkeessuudhaan osoo hin ta'in, qoma dhayatee sirriitti bareechee firaa fi alagaaf illee ni ibsaa jechuudha. San qofaa miti. Hattuu korojoo bitattee ol baatuun osoo hin ta'in, hattuu ormi nurratti shuumuun osoo hin ta'in, ilma haadha abbaan eebbise dhaqee sagalee keessan fudhatee filamaa jechuudha. Yeroo baay'ee waan jedhamu jira. Hagarraa Baaroo Tumsaa isaa taatu, Nadhii Gammadaa isaa taatu, Hayilee Fidaa isaa taatu namni naa qabsaayii jedhee erge hin jiru. Namni sagalee kennee fi erge nu erge hin jiru. Ofirratti fudhannetti uummata Oromootiif dubbannaa jenna. Kaleessa irraa hanga irratti maal nuun jedhan? Abaawoon uummata Oromoo bakka hin bu'u, Kaafaawwan uummata Oromoo bakka hin bu'u, Baaroon bakka hin bu'u, Jamaan Roobalee bakka hin bu'u jechaa turan. Dhugaa sagaleen nuun kennine bakka isin hin buune ofirratti fudhannee isinii qabsoofne malee. Har'a garuu hiree qabaachuuf deemtan. Namoonni isaan jibban, dhaabni isaan jibban, dhaabbileen isaan jibban dhugama bakka isin bu'an moo hin bu'anii gabbootanii korojoon ka bakka hin buune gabbuuftanii ka bakka isin bu'u ol baaftanii jechuudha. Har'a haga feenellee isiniif laalannu, haga feenellee jaalala isiniif qabnu. Hamma feenes dhugaa keessan beeynu bakka bu'ummaa keessan hin qabnu jechuudha. Uf bakka buufne malee isin bakka nun buufan. Filannoo itti aanu kanarratti nama isinii ta'u, ilaalcha isinii ta'u, ajandaa isinii ta'u, imaammata isinii ta'u bakka buufattan. Erga bakka nu buufattanii booda uf duuban laallu jechuudha. Nama tokkoof illee hin argamnu. Isiniif Rabbi qofaaf ergamna jechuu gaafas. Kanaaf ammoo qooma dhayannee daangaa keessan akka eegsifnuuf, mirga keessan akka falminuuf, imaammata keessan akka imaammata isiniif ta'u isinitti dhiyeessine hojiitti akka hiiknuuf humnaanis, eebbaanis, deeggarsaanis nama naa ta'a jettan bira dhaabbadhaa. Hin irraanfatina. Filannoon itti aanu kun jallannaan jallaatu sin bulcha. Ifii dadhabanii Rabbis ormas hin sababan. Kanaaf Oromoon ka biyya keessas kan biyya alaas jiru filannoodhaaf qophaa'a. Filannoon hanga dhufutti nagaa tasgabbeessuu barbaachisa. Sababa barbaaddatanii jeequmsa uumanii biyya akka hin diigneef ummanni keenya tasgabbaa'ee wallallaalee keessattuu qeerroon keenya hayyuun keenya ka ummata kana jaalattu dhaabattee paartiin kun kana balleesse abalu kana balleesse haga irraa ka jette ni gahaa jechuudha. Tolchitee agarsiisuu danda'uu qabda. Aangoo qabachuudha qabda jechuudha. Aangoo qabachuu immoo
ummata keetitti geessitee ummanni kee si muuduu danda'uudha qaba jechuudha. Warra Siyaatal yaadni qabannee deemaa jirru kana. Yaadni qabannee deemaa jirru immoo qabatamatti Oromiyaa keessatti hojiitti akka hiikamu. Ummanni keenya yeroo duraatiif qabsoo addaa waggaa 50 booda mootummaa ofii filateen seera ofii tumateen akka bulu. Itoophiyaa keessatti sabab sablammoota ollaa jiraniin wal kabaje wal hubatee sirna federaalizimii sirna dimokiraatawaa of keessaa qabu. Nus isaanis ollaanis qe'ee ofii irratti of bulchee daangaa ofii irra waliin daldalee walakkaa biyyaatitti immoo biyya waliin bulchee ittiin jiraatu jaaruudhaaf duula eegallee jirra. Duula kana nu bira dhaabbadha, nu cinaa dhaabbadha, nu gargaara. Dhumarratti akkuma kaleessa geetan nama keessan jaaladaa orman jibbina. Biyya teessaniif falmadhaa, biyya namaan weerarina. Keessattuu isin warri diaspora ummanni kiyya ka keessa guddate afroo xiqqaa tokkoon hin dhufe. Wanni ani isinitti himu har'a warri nu mo'achuu barbaadu sabaaf sablammii walitti nu buusuu barbaada. Warri gurmeessanii as ergan kun kijiba itti himanii Oromiyaa keessatti namni Oromoo masgiida waan gubuuf hin qabu. Masgiida nu jaarranne akkamitti gubnu? Bataskaana gubnu hin qabnu. Bataskaana nu jaarranne. Arsiif Baaleef Shawaa keessatti bataskaana nu jaarre namni nu jaarre. Waan qabeenya keenyan jaarranne waan obboleeyyan keenya keessatti Rabbi kadhatan wanni gubnuuf hin jirru jechuudha. Sun diina kan amantiitu. Kanaaf warra amantiin nama walitti buusuu barbaadu, warra gosaan walitti isin buusuu barbaadu, warra sabaaf sablammii walitti isin buusuu barbaadu ilma haateetis yoo taate baqadhu ofirraa fageessi. Dhiini qeerroo kana akka lafa baadu way barbaaddanii? Oromiyaan hiyyummaa keessa akka baatu barbaaddaniimi? Doofaaf gowwaan biyya saamee biyya gurguratee nama hidhuu jala akka baanu barbaaddaniimi? Wanni guddaan isinirraa barbaannu deeggarsi guddaan isinirraa barbaannu mallaqaa miti. Deeggarsi guddaan isinirraa barbaannu harka nuu dha'uu miti. In fact sagalee nuu kennuu miti. Deeggarsi guddaan isinirraa gaafannu sabaaf sablammoota biyya keenyaatiin akka wal dandeettan. Sabaaf sablammoota ummata naannoo keenya jiruun Oromiyaan biyya sabaaf sablammootaati. Qe'ee Oromoo haa taatu malee akka malee nutti galee nu waliin ka jiraatu miskiinni nu wajjin qotatu kan wajjin nagadatu ka har'aa gabuu yoo bule boru wajjin nyaatu ka irraa ergifannu irraa liqeeffannu waan nu godhe tokko hin qabu jechuudha. Zabana Hayila Sillaasee maqaa Amaaraatiin saamamaa turre. Zabana Wayyaanee maqaa Tigreetiin saamamaa turre. Miskiinni Tigree garuu hiyyeessa nagayaan jiraata. Miskiinni Amaaraa garuu nagayaan nu wajjin jiraata. Nu ka qabsoofne miskiina irratti miti. Cunqurfamaa akka kenna irratti miti. Cunqursitoota maqaa sabaatiin gita jaarratanii uummata fixan waan taateef. Wanni ani isinitti waa'ee waaddu kana maqaa na balleessanii bitkanii waa'ee waaddu beeka. Warra nu abaaruufi miti. Ijoollee dhumte saniif. Obboleeyyan teenya warra eegamte saniif. Maaliif? Warri sirna cunqursaa haaraa ijaaruu barbaadu. Warri abbaa irree ta'ee biyya san ammallee dhiitee bulchuu barbaadu tooftaan isaanii tama duri dulloomtuu shamtu ta biraan qabdu. Sabaaf sablammii walitti naquudha. Amantii walitti buusuudha. Ummata qoqqooduudha. Ummanni keenya qoqqoodamuu hin qabu. Ummanni keenya tokkummaasaa nageenya wal kabajaasaa hanga eeggatetti gidaarri itti buunee hin baqaysine tokko hin jiru. Kanaaf yaa ummata Siyaatal keessattuu ijoolleen sooshaal miidiyaa irra jirtan aaranii afaan butanii waan hin taane afaan keessanii akka hin baafne. Ummanni Oromoo akka sabaatti nama tokkollee diina hin qabu jechuudha. Nuyi diinni keenya sirna cunqursaati. Sirna cunqursaa tokko ofirraa kuufnifnee jirra. Ka ol ba'u bolii ta'ullee miila qabnee gadi buufna. Sirna dimokiraasii sirna gadaa gadi dhaabna. Nagaan naa tura. No. Haye
ulfaadhu jiraadhu umriin yaa keessattuu warri ala dhaabattanii iskriina onlaayiniidhaan laalaa jirtan dhiifama guddaa isiniin jenna bakkatu nu dhiphate danda'a ka namni qabsoo kana olu lubbuu wareegee waa hedduu keessa dabraa jira kanaafuu dhiifama isiniin jenna mee yeroo tokko maal jettaniin amma asi aanee walaloo ibidda fakkaatu wayii isinii fiddu mucayyoo bareeda isii Rosa wajah supaya berusaha didapatkan sesinggahan dan kelamaan rata supaya tapi jangan bodoh gabung uji revit desainnya uji karena uji revit desainnya rame just ibarat itu sangat duraan dursee ilmaan Oromoodhaa hawwatiif abbootiin baga nagaan dhuftan isin jecha itti aansuudhaan mata duree walaloon kiyyaa hayyuuf goota sabaa jetti. Hayyuuf goota sabaa Oromoon abdatu isa fago hayyuuf goota sabaa Oromoon abdatu qaroo ijji isaa fagootti waa agartu motora qabsoo keenyaa karaa fagoo deemtee Siyaatil Waashingtan baga nagaan dhuftee Siyaatil Waashingtan baga nagaan dhuftee qabsoo hadhooftuu gootee diina kokkee qabdee 4 kiiloo yaaftee wayyaanee humnaan dhibdee tarsiimoon masattee asiin nu geette kunoo Oromoof Oromiyaa labsite hinjifannoo Oromoof Oromiyaa labsite hinjifannoo mootummaa gabroonfataa hidhate qawwee baraa miidiyaa hawaasaatiin itti cufsisiistee karaa bahaa gara dhookitee gara maraan cinkitee galata qeerroof qarree maqalee nurraa galchite galata qeerroof qarree maqalee nurraa galchite galata kee himuuf jechan na diqqaataa Jawaar abbaa dhugaa wardiyyaa uummataa takkaan sobdee hin beektu dhugaa qabattee duuta faayidaaf hin bitamtu dhugaa qabattee duuta faayidaaf hin bitamtu kanaaf si faarsa hunduu maqaa kan kee waamee jiraarii namni akka kee ummataan jaalatamee nu qajeelchisee jirta karaa nu qajeelchisee jirta haqqiif daandii sirrii dursitee nu mul'ifta siin fashalaa sirrii dursitee nu mul'ista siin fashalaa shirrii kabajaa nutti hortee diina keenya cabsitee dirree siyaasaa irratti diimokiraasii labsitee sirna bara durii isa du'aa ka'e isa jallaan keenya ispoonsara ta'ee gadi baatee mormattee karoora alagaa waan Oromoof hin taane situ dursee argaa waan Oromoof hin taane situ dursee argaa diinni si ajjeesu wal ta'e alaamana halkaniin si miidhu inni fudhate amaanaa yaalii guddoo godhe kiyyoof siif kayyeesse guyyaan kan keen geenye rabbiin fashaleesse guyyaan kan keen geenye rabbiin fashaleesse hamtuutii dhageenyaan rifate ummanni kallattii hundaan bahee siif birmate kallattii hundaan bahee Oromoo siif birmate qarreef qeerroon marti tokkummaan hiriiree dabaaf shurna darrii mormate mukkuree dabaaf shurna darrii mormate mukkuree yaaliin siin jalqabee hidda fageeffatee lubbuu barataa keenyaa nafxanyaa galaafattee ilmoon haadha bira barnootaaf manaa baatee osoo haati hin dhageenye reeffaan dhufte deebitee osoo haati hin dhageenye reeffaan dhufte deebitee lubbuun nama keenyaa tasa badaa jira gara maatii nuu galchaa ilmaan keenya hadaraa yoo lubbuun jiraatte ijoolleen baratti Gondar Bahaa Gaarii wardiyyaa keessatti nyaataaf bishaan dhabdee ilmoo hodhumaa jirti
nyaataaf bishaan dhabdee ilmoo koodhumaa jirti. Filannoo firmaachuu murteen murseessisee sirrii fi waayitawaa dhugaa nu boonsisee ummata yaadaa jiru karaa jidduu dhaabbatee kabajaa nuuf qabdu hadhas mirkaneessisee kabajaa nuuf qabdu hadhas mirkaneessisee. Onnee Oromoo jirta hin shakkiin waan takkaa deemii si faana jirra furtuun aangoo nu harkaa paartii maqaa Oromoo bakka baay'ee wal hiree walitti nu baksika nu jabeessi irree walitti nu baksika nu jabeessi irree. Galatooma waladoo kiyya fixadhee jira Jawaar hedduu si jaalannaa nu jiraadhu umrii guutuu siif hawwinaa galatooma hundi keessanu. Amlee. Asistaan sudah guyyaa xiiqiitii guyyaa qaba siyaatiin dhiifama abdiisaa tufaa Maamlatti Waaqo Oduu Badhaadha Oduu Akan kawan ada budaya pergi wala jadi bawa pura budaya pergi wala jadi ya asik kamu namun tidak jawab gua karena wala subhema isana mo hamle o anasibat Sheikh bin Imam Jalalawa Sheikh Nazir Opo Yogan Haj Adam Dawira Laifi nama laifi teknologi ada orang nama Huji gratis ini. Bila terkuat kufur baru, ada hujan bila ada orang ada ini. Jijjiirama marras jijjiirama boorus jijjiirama nuun jecha iloolidha jijjiirama lafa nuuf kaayaa waan qabatama jijjiirama marras jijjiirama boorus jijjiirama nuun jecha iloolidha jijjiirama lafa nuuf kaayaa waan qabatama. بشرمني قلت ما قري بشرمني قلت ما قري يوم دي نفخنتي أبا كرف كري يوم دي نفخنتي أبا كرف كري أنتم نيتو أسير بشوفك ففتي أنتونيتو أسير بشوفك ففتي ميلالا كوبا إفكار ستي إفو ما بفكرتي يا كموخا قرتي إفو
bohine tameratin boni Karayon Oromo Jawar apa sabah Karayon Oromo Jawar apa sabah Oromo kabdatu Sito kichakaba Oromo kabdatu Sito kichakaba Gawan sito tuke Ipis ipapasi Gawan sito tuke Ipis ipapasi Milala Gagura fichapse Shitanu makamtu Gashe isa kursi Shitanu makamtu Gashe isa kursi Milala Hara isa basi Dawar ifa sabah Damsu daf ifraki Jawar ifa sabah Damsu daf ifraki